Macam saya sudah cakap pokoknya jada malam kau sepuluhan fi kuda jalan bisa lalla bamiti garu bisa bukan bisa kenalan bisa dulu namanya si serra kore si jibes kore bisa dulu namanya tu kole si kisah indar bine amma mo ani barabaran surah kabenti singgona itu gambar tu tata ati anan sabawar kanin udah kabenya mau tas inyata yang mus ani wakayu inni anggu kabesikan Yakub isa sibai sufi isa sifu akan tei imbeta amin ingkatan wakayu wakara fi labarakan jurtu ya wakayu gufta hamadu biki kan kis hamadu batte jechike jechabe tu dadin oli Gurmun nama bayati walitti kabame milyonan bilyonan hiddu ta'e walitti kabame qabeenya kuufate humna kuufate waraana kuufate gara macee ga'uucho ati guddaan oleeti akkasi faarfachaa olle guddaan oleeti daawit iyyuu waan siin jedhu dhabeetu guddaadha yoo siin jedhe guddaatu jira nama guddaatu jira lafa guddaatu jira gaara guddaatu jira dhagaa guddaatu jira mootii guddaatu jira biyya guddaatu jira Umama guddaatu jira bineensa guddaa galaana guddaa garba guddaatu jira guddaan yoo siin jedhe waan itti si fakkeessu dhabeetu kun hundumtu gadi jiranii ati immoo sana hundumaa irra gatii caaltuuf ati guddaa caalu attamiiti haalleluuyaa ati guddaa caalu attamiiti galanni siif haa ta'u guddaan sinif beekaan sinif danda'aan sinif gargaaraan sinif gargaaraa oliiti beekaa oliiti dandeetti hundumaa caalu qabdaati dinqisiisaa oliiti waaqayyo dinqi gorsa beeka abbaa barabaraati galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u kookubaa guddaan siif haa ta'u ilaa kunoo ganama kana yaa waaqayyo gara keenyatti gadi jedhe dubbii keetiin gara keenya kottu hafuurri kee nu keessaa haa hojjetu annan dhaabadhaa saba kanatti dubbadhu darbi sabni kunis yaa waaqayyo hubannaa gaariidhaan ulfina kee haa argu maqaa Yesuusiin waaqayyo sinaa eebbisu ta'a gooftaan ulfina haa fudhatu iddoon ani keessaa lallabuuf jedhu ni dubbisaa ergaa Phaawulos warra Qolaasaayisiif barreessee boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee amma 4tti kan jiru dubbisa. Ergaa Phaawulos warra Qolaasaayisiif barreessee boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee amma 4tti kan jiru akkas jedha. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaadaa. Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii kana yeroo garaa garaatti deddeebinee baranneerra barsiifneerras dubbifneerra haa ta'u iyyuu malee yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo yaada haaraadhaa fi ergaa haaraa sagalee haaraa qabatee dhufaa haaraadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Phaawulos dubbii kana warra Qolaasaayisiif barreessa waa'ee Kiristoosii wajjin du'anii isuma wajjin immoo du'aa ka'u akkasumas immoo Kiristoosii wajjiniin Kiristoos keessa dhokatanii Waaqayyo Abbaa keessa dhokatanii Waaqayyo Abbaan guyyaa isaatti immoo gaafa Kiristoos mul'atu Kiristoosii wajjin mul'achuutti kan inni dubbatu warra Qolaasaayisitti. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii jedha. Yommuu dubbatu jalqaba isaati. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaadaa jedha.
wanta waaqa keessa jedheetu lakkoofsa 3 irratti wanti inni dubbatu baay'ee waan ajaa'ibaati. Se tokko waan wal dhiite fakkaata. Hamma hubannaa isaa keessa keenya ilaalutti du'aa kaafamtanii jedhee duutanii ture. Suni dinaa. Du'aa kaafamtanii jedhe amma modeelli maal jedha? Duutanii ture. Mata dureen keenya ulfinaan mul'achuuf jirtu kan jedhu kabadhaa. Nan lallaba. Mata dureen keenya ulfinaan mul'achuuf jirtu. Warra kamtu ulfinaan mul'ataa warra jedhuttee gadi dhufna ulfinaan mul'achuuf jirtu. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta waaqa keessatti iddoo Kiristoos mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaadaa jedhe. Kiristoosii wajjin du'aa kaafamtan. Nuti namoonni warreen akkasittiin jedhu sunis du'oo akka turretti kaa'uusaati kutannu. Garboota cubbuu yommuu turan Kiristoosin utuun argatin Kiristoositti utuun amanin dhugaan dubbii Waaqayyoo utuu hin galiniif hafuura qulqulluu wajjin utuu waliin argatin namoota du'oo akka turan dubbata. Fayyina bara baraa wajjin quba kan waliin qabne, ayyaana bara baraa wajjin quba kan waliin qabne, nagaa bara baraa wajjin quba kan waliin qabne, du'a keessa kan jiraatan, dukkana keessa kan jiraatan, Kiristoos kan isaaniif hin ibsin ifa Kiristoositti kan dhimma hin ba'in yommuu isaaniif ibsu kan ignore godhan namoota akkasii warra turantu jira. Isaan kanaaf isin amma akka kaleessaa miti du'aa kaafamtanii ture. Du'a isaan keessaa kaafaman sun cubbuu keessatti du'a bara baraa keessaa kaafaman. Cubbuu jalaa ka'an. Akka kompiitii isin hin goone. Du'i inni Kiristoosii wajjin isin kaataniittu keessaa baataniittu amma Kiristoosii wajjin du'aa ol kaatanii wanni inni jedhu kun isa kaleessa biyya lafaaf ergamaa turan biyya lafaaf ergamuu dhiisan. Isa kaleessa ergamaa dukkanaa hojjechaa turan ergamaa dukkanaa hojjechuu dhiisan. Isa kaleessa hafuura eegaraa hojjechaa turan hafuura eegaraa hojjechuu dhiisan. Isa kaleessa waa'ee warra du'ee odeessan waa'ee warra du'ee dhiisanii waa'ee jireenya bara baraa odeessuutti warra ka'aniif warra fannifamuu Kiristoos argataniif fannifamuu Kiristoositti amananii Kiristoos fayyina naaf fannifamee naaf du'aa ka'ee naaf du'e warra jedhanii amananiif. Isin kun kaleessa du'aa turtanii erga Kiristoositti amantanii akka inni du'aa ka'e isinis immoo Kiristoos wajjiniin du'aa kaatanii ture. Egaa erga akkas ta'e waan tokkoon isinitti mala. Wanti isaanitti nu barbaade maalini warri du'a keessaa kaafame waan biyya lafaa keessatti du'e warri ture deebi'ee waan biyya lafaa dilama. Namoota waan biyya lafaatiin qabamanii jireenyi isaanii du'oo ture, hafuurri isaanii du'oo ture, mul'anni isaanii du'oo ture, seenaan isaanii du'oo ture, galgalli isaanii du'aa kan ture, ganamni isaanii du'aa kan ture, barri isaanii du'aa kan ture, miidhama adda addaa jala kan turanii abdii jireenya bara baraa warra hin qabne namoonni akkasii kunii jedhe. Amma erga Kiristoositti amananii du'a sana jalaa ba'anii du'a keessaa kaafamanii Kiristoosii wajjin mirga abbaa erga dhaqanii wanti isaan gochuu qabu maa inni wanta waaqarraa yaadu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanta waaqarraa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan darbe keessaa ba'anii hojii darbe keessaa ba'anii dubbii darbe keessaa ba'anii seenaa darbe keessaa ba'anii waan gatii hin qabne keessaa ba'anii mammaasa gatii hin qabne keessaa ba'anii haala hin taane sagaleessa keessa turan dhiisanii maal yaaduudhaa jireenya bara baraati. Waan bara baraati. Torbanarraa waa'ee jireenya bara baraa bal'inaan haasofneerra. Obboleessi keenya Waaqayyo isaa eebbisu Waaqayyo karaa sanatti dubbataa ture. Waa'ee biyya lafaa irrattiyyuu gana waggaa dheeraa waggaa 1000 Kiristoosii wajjin warra mo'anii dubbateera. Tajaajila sanatti dabalee kaasee ture. Warri Kiristoosii wajjin du'aa ka'an warra Kiristoosii wajjin jireenya bara baraatti galan warra Kiristoosii wajjin bara dheeraa bitanii warra Kiristoosii wajjin bara baraaf jiraatanii. Kanaafuu maal gochuu qabdu? Wanta waaqa keessaa gara mirga Waaqayyo abbaa Kiristoosii wajjin taa'ee jiru yaaduutti yaada keessan hidhaa malee kan biraan isin hin dhibin. Waan kan biraa isin hin dhibin. Waan isa sanaa isin hin dhibin. Waan isa kanaa isin hin dhibin. Isa sanaafis isa kanaafis Waaqayyo jira. Ameen. Jira dabalaat isa sanaafis isa kanaafis jira. Ameen.
dabala yaada keessan waan isin waan barbaadan irra kaa'adhaati waan isin dhibbisus haa ta'u waan isin gammachiisus haa ta'u wal bukkee kaa'aati yeroo baay'ee jireenya namaa keessatti waan faallaa lamatu jira isa sanaaf jira isa kanaafis waaqayyo jira waaqayyo jira isin warri du'aa kaafamtan egaa maalitti yaada keessan hidhuu qabdu waan waaqarraati waan waaqarraa jireenya waaqarraa eebba waaqarraa ulfina bara maaliif waaqaadha maaliif kiristoositti dabalamnee du'aa ol kaane iddoo baay'ee kan dhaabadhe dubbadha yeroo jalaa fudhadhu yaaddeena wanta waaqarraa eessa jira gara mirga waaqayyo abbaa mirga kiristoos wajjin jira maaloon jireenyi kee maaloon amantiin kee maaloon nagaan kee maaloon fayyinni kee ameen maaloon bara baraa jiraachuun kee maaloon eebbi kee inni mirga waaqayyo abbaa kiristoos wajjin nuu taa'e maaliin ulfina bara baraati mata duree keenya keessatti keenya ulfinaa mul'achuu jiru ulfina bara baraatu mirga kiristoos mirga waaqayyo abbaa taa'e jira kiristoos wajjin karaa kana biraammoo nus mirga waaqayyo keenya jira ameen mirga keessa walitti buusa waaqayyo sin haa eebbisu yeroo akkasii galateeffadhaa sirrii ila mirga waaqayyo jira ameen maaliif beektu eenyutu mirga waaqayyo jira beektu ambaasaaddara guddaa tokko qaba isa bantii waaqaa keessa darbee dadhabbii keenya baatee ba'aa keenya nurraa fuudhee rakkoon keenya kan isaa galu eenyummaa keenya kan beeku garaatti nu rakkatee mirga waaqayyoo ta'e maaliif beektu keessa jira isinoo ana keessa jiru kutaa kana keessa maali kiristoos wajjin mul'attoodha eenyu wajjin kiristoos wajjin waaqayyo keessa jettanii isu wajjin gaafa inni mul'atu deebitanii mul'attoodha galanni waaqayyo mata itti dhufnas kanatti ilaa gooftaan ulfinnaa ta'u mirga waaqayyo kiristoos keessa warri jiru mirga waaqayyo jiru jireenya keenya mala bara jiru kan hin ilaalan nuti jedhu keessi tokkotu nu barsiisa lammii biyya lamaati maal jennaan amma lafarra yommuu jiru nuti lammii biyya kanaati biyya isa keessaa biyya Itoophiyaa lammii isaati gaafa immoo addanuma teenyee waa'ee kiristoos hojjennu waa'ee nuuf isaa yommuu yaadnu waa'ee isa wajjin du'aa ka'uu isaa keenyaa yommuu yaadnu waa'ee dhugaa inni nu barsiise yommuu yaadnu waa'ee jireenya bara baraa yommuu yaadnu waa'ee isa wajjin jireenya bara baraa keessa mirga waaqayyo abbaa isatti hidhamnee isa keessa gallee yaadu keenya taa'uu keenya yommuu yaadnu inni achi jira waan ta'eef nus achi jirra nu lammii biyya lamaati biyya waaqarraattis lammiidha asittis lammiidha baga gammaddan viizaa harkaa achi baatee achi taa'aa jira nu fudhatee achi taa'aa jira fayyina keenya tusa keessa jira isa wajjin mirga waaqayyo jira kanaaf wanti nu yaadu qabnu maal jedhe waan waaqarraa isa lafarraatti dhiphachuu miti waa'ee hojii jechuu kun hojjechuun gaariidha yoomiyyuu waa'ee barnootaa jechuun barachuun gaariidha yoomiyyuu waa'ee fuudhaaf heerumachuu kun fuudhuuf heerumuun gaariidha piroojeektii waaqayyo waa'ee ta'uu miti waa'ee mucaa godhachuu miti inni piroojeektii waaqayyooti gaariidha inni nu yaada keenyatti nu hin qabne dhiphina lafarraa qorumsa lafarraa miidhama lafarraa waraansa nutti dhufu rakkina nutti dhufu gaaffii seexanni nutti fidu akkamittiin baata eessanitti barri kumsi fudhatee deemu yookaan immoo barri dhufu siif hin ta'u guyyaan hin ta'u kan kee miti harri kan kee miti bor kan kee miti ati hin jirtu ati san ati kana ishee nuun jettu yaada keenyatti nu dhiibne oomishumaa nuyi dabarreera nuyi kaanee bira dabarreera galmeen keenya galmee waaqarraa walitti hidhame waan jiruufi isatti yaada keessan hin hidhinaa jedhe waan biyya lafaatti jechuudha. Egaa isin duutaniittu jireenyi keessan kiristoosii wajjin waaqayyo keessa dhokateera isa kana lama ilaalu afurii godhee nan gochuu barbaada. Kaataniittu kaafamtaniittu sila kaafamtaniittu nuun jedhe amma immoo
duutanii tuujib maaliif duun maalitti kaan isa jedhu barreera maal keessaa kaan cubbuu keessaa kaan du'a bara baraa keessaa kaan jenne barreeffamni Kiristoos wajjin du'aa kaanee jedha duutanii tuujib immoo du'i naddanaa kun immoo du'a cubbuu jalaa duuti. Amen. Amen jala du'a cubbuu jalaa duu. Amen. Waan biyya lafaatiif du'a dhaluuti. Warri Kiristoos wajjin du'aa kaafaman waan biyya lafaaf immoo du'a. Warri Kiristoos wajjin du'aa kaafaman waa'ee cubbuutiif immoo du'a. Warri Kiristoos wajjin du'aa kaafaman lolaaf immoo du'a. Warri Kiristoos wajjin du'aa kaafaman jibbaaf immoo du'a. Jaalalaaf jiraata. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Warri Kiristoosiin du'a keessaa kaafaman Kiristoosii wajjin du'a keessaa kaafaman hammeenyaaf immoo du'oodha. Namni du'e immoo waa'ee kan biraa yaaduu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni du'e tokko dhattanii yoo gaafattan inni illee akkana fakkeenya gaariillee yoo naa ta'uu baate waa'ee jireenya bara baraa sinitti himuu hin danda'u waa'ee jibbaas waa'ee jaalalaa sinitti himuu hin danda'u. Eegaan immoo kana nu immoo warri cubbuu jalaa Kiristoosiin duune Kiristoosiif immoo jiraannu waan biyya lafaa yaaduudhaaf dandeettii isaa hin qabne. Maaliif hafuurri keenya Kiristoos keessa jira Kiristoosii wajjin walitti qabamee jira waan ta'eef. Garuu duuneerraa as dubbiin jiru as garuu duuneerraa mul'achuu fi du'uu qabu. Kiristoos keessa dhufanneerra. Namni tokko dhokachuudhaaf yookaan awwaalamuudhaaf du'uu qaba. Erga du'e immoo waan keessa dhokatu sana keessa taa'uu irra jiraata. Mul'achuuf immoo ka'uu qaba. Inni Kiristoosii wajjin mul'ata. Garuu duuneerraa Kiristoosii wajjin Waaqayyo Abbaa keessa lixuudhaaf ishee jettu barbaade. Amantoonni bararraa nun tajaajiltoonni duuneerraa. Duuba. Amen jedha. Amen. Du'uu qabna dura saboonni lubbuun gargar baafamu jenna jechaa jiraatina. Du'uu qabna. Hin duune taanaan mul'achuu hin jiru. Hin duune taanaan Waaqayyo keessa dhokachuu rakkisa. Yommuu inni tokko fokkabbaa kennu fokkabbaa kennu jedha taanaan hin duune. Aariif duuneerra. Hammeenya jalaa duuneerra. Yaada walitti hidhamnee qabamuu dhiisuu jalaa duuneerra. Duuba. Keessa bal'inaan gaaf tokko akkas jedhame. Tun achi mungkin dura waa'ee masaalitti wal qabata. Wal qabatee Mandiitti konferensii guddaa ture. Konferensii sana irratti galgala immoo tajaajiltoonni waldaa keessaa akka isaan baratan akka isaanii dubbii Waaqayyoo kophaatti adda ba'anii barsiifamanii godhamu waldaan akkas gooti. Ani immoo yeroo sana tajaajilaa miti dhokadheen dhaqe naaniyya musee irrisaa ijoollee dhalu dhokadheen dhaqee halkan waan ta'eef dhokadheen dhaqee gidduu taa'e. Amma hin barsiisa Magarsaa kan jedhamu nama Naqamteetti dhalateedha. Isaan duukaa dhufe baay'ee barsiisa. Tajaajiltoonni kun buufatee garaa yommuu barsiisu kana waa'ee Hafuura Qulqulluu barsiisa. Waa'ee Hafuura Qulqulluutu barsiisuuti, waa'ee guutama Hafuura Qulqulluutu dubbatuuti. Mee as keessaa namoonni Hafuura Qulqulluu guutamnee irratti akka keessan ol qabaa'e. Hammi nama tajaajiltoonni hundumtu harka ol qaban. Maaliif reesilumayyuu amantoota keessaa tajaajiltoonni warra tajaajilaniidha waan ta'eef warra raajii faarfatu kadhatu waan adda addaa godhantu walitti qabame harka warri guutamtamne harka ol qaban guutamne irra dhiyaame namni harka ol qaba. Isa booddee keessa bal'inaan dugda kan duuba isaan duuba ta'a. Magarsaa duuba ta'a. Akkas galagalee sidhiisii jedheenaan keessa bal'inaa isaa harkaan waggaa meeqa wangeela lallabee hin guutamne. Kai keessatti darganii dubbadhuuti kai barsiise. Hin kai keessatti. Ijoollee dhuguma akka Magarsaan jedhame guutamne. Guutamuuni kan biraadha. Utuun
asoosaa dhaquu beekiitti makiinaan keenya mucaa xiqqoo tokkotti bu'e madeessinee homaan goonee lafeen hin cabne itti bu'ee matu xiqqoo kuftee gadi bu'eeni fuudhee makiinaa keessa kaa'etanii itti afarsaa jira sossobaa jira gabbinaa taa'ee tokkichi fiigaa dhufee jedhe funyaanuma keessa booksii nagaa dhiigala keessaa dhufee warri fira mucaa achi booddee dha'uuf jedhee tanii harka koo akka itti gaafa ol fudhadhu wanti ta'e harka koo qabeena dhowwee jedha. Ayedani utuun du'eera ta'edhani utuun afur qulqulluun guutameera ta'edhani waa'ee harka ol kaasuu miti ol kaasuu biyyaa jiru. Namoonni guutaman jedha namoonni guutaman kan isaan geggeeffaman afur qulqulluudha warra du'anidha. Ameen. Warra du'ani warra rukuttaa jalaa du'eera warra mina jalaa du'eera maal keessi jiru afur qulqullu guutamaniiru. Egaa noo maandiree hojiin keenya maaliif tajaajila akkamitti tajaajila akkamitti mul'ata arganne akkamitti abjuu himnaa akkamitti faarfamna akkamitti kana goona jechuun keessan ooluu na eenna afur qulqullu argattaniidha. Argachuu fi guutamuu gidduu garaagarummaa jira. Sinii kimsa yommuu guutamu godhan sinisiisa waan biyya lafaa sinisiisa waa'ee jireenya kee sinisiisa waa'ee manaa sinisiisa waa'ee haalaa sinii waa'ee daangaa sinisiisa daangaa kootti dabaltettee seera nattu waa'ee ofii kee baay'ee isaa dubbatachuu nattu maalee Phaawulos faas akkasuma godhadhuma hin dubbatu yoo ta'e iyyuu baay'ee darbanii obsaniitu waa'ee ofii isaanii xiqqoo dubbatu akkatti amanamfaa dubbatu sanyii jabina isaanii caalaa akkatti gooftaa argatan dubbatu akkatti gooftaan jabaa ta'e dubbatu akkatti Yesuus waaqaaf lafarratti humna guddaa qabu dubbatu argitanii malee warri guutamanii warra du'eedha. Nuti gaa guutamuun nurra jira haa jennuuti inni sadarkaa isaa eeggatee hin dhufa warri afur qulqulluu argannes fayyina keenyaaf arganneerra waan ta'eef homaa rakkoon qabu garuu du'uun sun jireenya keenya baay'ee kan barbaachisu dhibbaa dhibba jalaa du'uu dandeenya hiyyaallasa kan waaqayyotu bargaara. Ameen jedha. Maaliyaa ta'ummaa guutee mootummaa waaqayyootti nu naquu barbaaddaa jechuun no afurri qulqulluun si gargaara. Ati yaada inaarta inaarta nam gooftaa Yesuus waan garuu maal gochuu qaba? No gara isa sanaatti hirkachuu qaba. Kan hin hirkannu gara isa maalitti gara isa isaa wajjin du'aa kaaleetti hirkachuu qaba. Warra dubbii afuuraa keessatti jiraatoo ta'e dubbii biyya lafaatiif du'aa ta'e dubbiin kun baay'ee salphaa jechuun sababa. Egaa namoota akkasiitu gaafa Kiristoos Yesuus dhufu mul'atu. Namoota dubbii dhugaa sanatti qabamanii of harkisanii jiraatan gaafa Kiristoos Yesuus dhufu du'aa ka'ee mul'ata. Waaqayyo abbaa keessaa achi as ba'a. Kiristoos wajjin mul'atu waan jedheef. Har'a mul'achuu namoonni dadhaban gaafa sana mul'atu. Gooftaaf jiraachaa utuu jiranii namoonni mul'achuu dadhaban gaafa sana mul'atu. Kiristoos wajjin. Ulfina isaatti deebi'ee yommuu inni dhufu mul'atu. Jireenya bara baraa kennuudhaaf yommuu inni dhufu mul'atu. Nagaa bara baraa kennuudhaaf yommuu inni dhufu mul'atu. Har'a Waaqayyo wajjin utuu deddeebi'anii warri nagaa isaanii jalaa xiqqaatu warri lolli itti baay'atu utuu Waaqayyoon kadhatanii warri miidhamni itti ulfaatu warra haala garaa garaa jalatti kufanii jiran warra haala waliin qixxaataniif gaafa sana wal qixxaata. Garuu nuti maal gochuun nurra jiraata? Cubbuuf duunee Kiristoosiif jiraachuu. Ameen. Waaqayyo galanna ta'u. Mul'inni keenya isa kana. Gaafa sana immoo ija baay'ee akkuma Kiristoosiin argu ija baay'eetu si arga. Eebbifamuu kee ija baay'eetu arga. Fayyuu kee ija baay'eetu arga. Mul'achuu kee ija baay'eetu arga. Uumamni iyyuu si arga. Ameen. Galanni Waaqayyo fata. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyo dhimmanii eeggachaa jiru. Xumureera. Isa xumureera. Deeqaan itti bishaan fayyadamu. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyo dhimmanii eeggachaa jiru. Si eegaa yeroo uummata. Uumamni hundumtu akkati mul'achuu kee nuti Kiristoos mul'achuu isaa eegganna isaa wajjin mul'achuudhaaf. Warri jalaan fuune biyya lafaa jira. Warri haala adda addaa isa biyya lafaatti galu nu argisu isa haala biyya lafaa jireenya biyya lafaa seenaa biyya lafaa haxxummaa isaa jibba isaa weennoo isaa xiiqii isaa hinaaffaa isaatti nu argisu jalaa warri duune
mul'achuuf mul'ina Kiristoos eegan. Uumamni immoo si eega. Ameen. Itti gaafatamu. Haleluuyaa. Kiristoos wajjin itti gaafatamu. Ulfinni Waaqayyoo gaafa sirraa dhufu akka fuula Musee irraa calaqqisaa ture gaafa sirraa calaqqisu. Ayyaanni Waaqayyoo gaafa sirraa mul'atu. Haleluuyaa. Abeet abeet abeet. Ulfinni bara baraa gaafa sirraa argamu. Eebbi bara baraa gaafa sirraa argamu ajaba. Kaleessa durii wajjiniin akka barbaade ta'uu didee har'a kunuu ifaa mul'atanii waan uumamni biyya lafaa mul'achuu kee guddachuu kee argamuu kee warra Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokatee Waaqayyo keessaa gaafa Kiristoos mul'atu achi as ba'u warra walitti liqii caalu Waaqayyo wajjin Kiristoos wajjin wal keessa galee warra caalu warra du'e warra yoo du'uu baannee garuu ulfina sana laata hinduudha yoo ulfinni sun argamu maaliif beektu gooftaa Yesuus iji qabanii yoo du'uudhaa baatee gatii qabu iji qabanii boolla keessa buuftanii ija tokko boolla keessa buuftanii yoo iji isaanii jalqabaa sun du'uudhaa baatee ija 10-50 ta'uu hin danda'u ka'ee biqiluu hin danda'u biqiluudhaaf du'uu sun murteessa nutammadhaa cubbuu jalaa duunee Kiristoosiif jiraannee biqilee ulfinni Waaqayyoo immoo yommuu mul'atu ilmi Waaqayyoo ulfinaa yommuu dhufu nuti isaa wajjin nu masaraan achas mul'ata. Haleluuyaa! Biyya lafaatti mul'ata. Haala rasiyaan keessatti mul'ata. Waan amma miila qabeessi dhaqaaletti mul'ata. Waan amma gasi deebisutti mul'ata. Waan amma dinagdee keedeeketti mul'ata. Ol baatee mul'ata. Waan amma seenaa kee balleessutti mul'ata. Waan dhukkoo irra si rakkisatti ol kaatee mul'ata. Seenaa irra mana kee boolutti ol kaatee mul'ata. Jireenya keessa abaa humna baasaa ol kaatee mul'ata. Fagaatee mul'ata. Humna masii qabee gasi harkisutti ol kaatee mul'ata. Ulfina Waaqayyoo uffattee mul'ata. Dhagna Kiristoos uffate uffattee mul'ata. Dhagna qabamne dhagna Waaqa uffattee mul'ata. Ayyaana Waaqa uffattee mul'ata. Eebba Waaqa uffattee mul'ata. Ulfina Waaqayyootu sirraa argama. Haleluuyaa! Yoo warra du'e gaafa Kiristoos mul'atu isa wajjin jira. Haleluuyaa! Gaafa mul'atu isa wajjin. Haleluuyaa! Maal taanaa torbee dinaa godheera deebileen ta'e soori Waaqayyoo ergaasaa waan fiduuf qaba. Maal taanaa jedhanii gaafatan paastorii tokko waggaa tokko sana keessatti nuyi kiristaanonni warri amannee warri butamnu gaafa butamnee deebinee dhufnu biyya keenyatti deddeebineetu jiraanna moo akkam taana gaafa waggaa tokko Kiristoos biyya lafaarratti bitu sana gaafa ni duuba sarara dhufee mul'atee biyya Israa'el keessa Yerusaalem keessa taa'ee gaafa ni biyya lafaa kana siistemii biyya lafaa kana jijjiiree gaafa ni bulchu nuyi maal taanaa jedhanii gaafannaan akka jedhe paastoriin nuyi maal taana leewwiti caasaa mootummaatiin. Haleluuyaa! Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Biyya keessatti utuu hin taane walii galteemte utuu hin taane atachuma isaa wajjin teesseetu caasaa sana keessatti hojii hojjette. Warri fuudhu warri heeruun wachi keessatti warri jireenya gaarii biyya lafaa jiraatu warra qabu jennaan nuti akka ergamoota Waaqayyootti jiraanna warri fuudhee heeruun immoo warra hin butamina fee Yesuus immoo deebi'ee isaaniitti dhufutu isaantu jireenya gaarii jiraate. Haleluuyaa! Akkeenya immoo maayinni akka ergamoota Waaqayyootti jiraachuu. Ulfina Waaqayyoo akka biddaatti akkeenu sagalee Waaqayyoo inni hojjetoota isaa akka abiddaa akka qilleensaa hin godhan hojjetoota Waaqayyoo baga gammaddan har'a utuun dukkanaa'e kan si gale har'a utuun dukkanaa'e cubbuu jalaa kan gootu har'a utuu biyyi lafaa kun waliin dhahaa jirtu immoo jalaa duutee gara jireenya Kiristoos jireenya bara baraatti kan oofu madagsite baga gammadde ati kan kee jireenya waggaa tokko sana keessatti illee kan kee hin caalu jireenya bara baraa keessatti. Haleluuyaa! Sinti jaalladha. Dubbii dhageenye Waaqayyo nu fayyaddisu. Hin kadhannu wal kaanii. Waaqayyo dubbii isaa nutti hime. Dubbii kanaan immoo humni Waaqayyo hojii hojjeta. Namoota keessatti hojjeta, si keessatti hojjeta, na keessatti hojjeta. Yommuu hojjetu immoo hidhaa hiika. Yommuu hojjetu immoo waan haaraa godha. Yommuu hojjetu immoo tarkaanfii tajaajila keenya tarkaanfii amantii keenya achi butamu. Egaa nuti Waaqayyoon isa kanarratti itti jabaannee ayyaana isaa keessatti afoo akka dandeenyuuf Waaqayyoon kadhannaa. Mee diinaa wal kadhatu Waaqayyoon kadhanna diinaa wal wajjiniin akkuma paastoritti kennitee eebbaatu muraa jechuudha.